of inni hin dandeenyu rabbiin nu haa eegu malee jechuudha. Waan hedduu akka garaa nama nyaatudha. Akka birrii Itoophiyaatti birrii 200,000 kan gaafatamanii birrii kanallee kaffaluu mootummaatiin hin dandeenye jechuudha. Innaa hanga danda'ameen of haa eegnu hoggaa karaa makiinarras asfaaltis ceenu ilaallee haa ceenu jechuudha. Baay'ee ulfaata nuti of eegnee hin dandeenyu. Guyyaan namaa yoo geesse akkamitti akka lubbuun namaa dabartu hin beekamu dhugaa dubbachuudhaaf innaa baay'ee ulfaata. Kanatti aansee immoo obboleessi tokko biyya Addis Ababaa keessatti jechuudha. Shindibeetii keessatti of ajjeesee argame of fannisee jedhanii irraa dubbataa jira. Yeroo ammaa kana keessatti jechuudha inni of ajjeesee ta'ee namni ajjeesee ta'ee garuu wanti beekamu hin jiru. Egaa kanaan durallee obboleettii wayii ofan ajjeesa jettee lubbuu ishee dabarsiteetii jirti jechuudha. Namni jireenya isaa keessatti biyyaansi aares ta'a, rakkatees ta'a, dhabees ta'a, maatiidhaanis wal loliis ta'a. Wanti garaagaraa jiraachuu danda'a. Garuu yeroo akkasitti aaru sana mootuu namni lubbuu isaa irratti murteessuu qaba jedheetii ani hin yaadu jechuudha. Lubbuu waaqayyoon uume hanga guyyaan teenya geessee rabbiin fudhatutti nuti lubbuu teenya baasuuf gaariidha jedhee ani hin yaadu jechuudha. Maaliif jennaan achittis kan nu eeggatu asitti lubbuu keenya baasnee deemnee baay'ee ulfaataadha. Sijjammar hin ulfaatas jechuudha. Innaa kanaadhaaf rakkinnas yoo ta'e, dhiphinnas yoo ta'e, dhabuus yoo ta'e, wanta kamiyyuu yoo ta'e yoo obsi jiraate darbuu danda'a. Namni rakkina san keessa jechuudha. Yoo hojii seexanaatis yeroo tokko hin ulfaata. Maaliif godhi namaan jedha waan ta'eef iyyuu. Kanaaf waaqayyoon nama haa gargaaru jechuudha. Gaafa aariin akkanaa kun nama keessatti dhagahamu uumaa ofii kadhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Malee lubbuu ofii baasanii furmaatan argadha jechuun baay'ee tokko ulfaata. Lubbuu ofii irratti faraduun jechuudha. Karaa rabbii fuulduratti illee nu gaafachiisa waan ta'eef iyyuu gocha akkanaa kun sirrii miti. Namni kamiyyuu aaruu danda'a jireenya isaa keessatti rakkachuus danda'a, dhabuus danda'a, argatees dhabuu danda'a. Garuu obsaan yoo hin dabarsin garuu namni waan garaagaraa nuun jedheedhaaf aarreedhaaf lubbuu keenya irratti tarkaanfii fudhachuun tasumaayyuu ta'e taanaan sirrii miti jechuudha. Silaa akka aariitii akka rakkina hamaan irra gahuuti dubartoota biyya Arabaattu lubbuu ofii baasaa jechuudha. Garuu obsaan dabarsu fageessanii yaadu boruu isaanii jechuudha. Malee biyya ofii keessatti waan fedhellee yoo ta'e yoo rakkatanillee yoo kadhatanillee biyya ofii keessatti wanta kana kan ofirraan gahuun sirriidha jedhee ani yaadu jechuudha. Kana jechuun kan biyya keessa jiru yoo lubbuu isaa irratti tarkaanfii fudhatu kan biyya ormaa keessatti rakkina hedduu keessa jiraachaa jiru hangam akka rakkina obsee wanta hundaayyuu obsee jiraachaa jiru kan keessa jiraatutu jiraachaa jira jechuudha. Kanaan dura obboleettiin keenya lubbuu ishee dabarsiteetii jirti. Rabbiin lubbuu ishee haa maaru. Garuu kun immoo jireenya keenya keessatti tasumaayyuu furmaata nuuf ta'uu hin danda'u. Gaafa nuti wanta kana keessa keenyatti yaadnu immoo seexanni godhi nuun jette jechuudha. Nu abbaa taataati jechuudha. Hojiin seexanaa akka nuti waan badaa raawwannudha waan ta'eef iyyuu kanaaf kuni rabbi fuulduratti illee nu gaafachiisuu danda'a. Garuu mucaan kuni namni ajjeesee ta'e ofii isaatii of ajjeesee ta'e wanti beekame hin jiru. Mattaawaqaa yookiin wanti inni ittiin beekamullee akka hin jirredha. Suuraa isaa bichaa kaasanii kan miidiyaa irratti gallakkisanii hin beekamu. Tarii namnis hojii akkana irratti raawwachuu danda'a. Ofii isaatis lubbuu isaa baasuu danda'a. Kanas ta'ee san bichaa rabbiin dhugaa isaaf haa baasu jechuun jaaladha. Ganamaan jechuudha. Waxxaatidha ganaa ijoolleedha. Nama ol guddachaa jirudha. Garuu namnis ajjeesee ta'e innis of ajjeesee ta'e kan argu rabbiin qofaadha. Waaqayyoon dhugaa isaaf